Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuudhuu hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagaa keessanii jirtu bakka jiraattan jiruu keessan maal fakkaata irra piraankii ajaa'ibaa caaltuu irratti qabadhee dhufee jira jechuudha. Piraankiin amma isin qabadhee dhufe maal jechuudha? Isin kushiina eegtee jechuudha. Isin kuma qabdu irraan beektu jechuudha. Reefu kushiina settee akkuma isin baate yaadni kun naa dhufee jennaan jechuudha. Kushiina xiqqoo ulaa kanarraa waan xiqqoo garas fagaatu jechuudha. Hin dhageettu sagalee jechuudha. Isin amma waa achitti dalagu jirti jechuudha. Yaadni piraankii anam fidee dhufe maal yoo jettan abbaa keetu birrii barbaada jedhan biyyarra. Garuu piraankii dhabee dhuga jettanii akka arasin immoo isin yoo feetan dhuga jettanii arasuu dandeessan jechuudha. Kun piraankii waan ta'eef abbaan kee biyyarraa birrii barbaada. Birrii kuma 20 barbaadnaan jedhanii mee akkam goonaa jedhanii isin gaafadha jechuudha. Ani akkuma beekamu hojii waan hin qabneef hojii hin qabu isin akkuma beektan jechuudha. Mee caaltuun birrii warri abbaan kee hin barbaade yoo jedheen birrii kana naa kenniti moo hin qabu naan jetti moo hin jiru naan jetti moo mee hin aarte moo hin gammadde moo waa isin taatu mee wajjumaa lalle jechuudha. Nyaata naa fidde jechuudha. Nyaata wajjumaa nyaachuuf taa'u jirra jechuudha. Guluuf deemte nyaata kana hogguu isin naa fidde lafa keenya jedhu jechuudha. Akkana nama aaree yookaan wannaa wayii ta'ee itti aaraa jechuudha. Yoo isin fuula kiyyaara na beekte maal taate naan jechuu isin oolu jechuudha. Maal taate yoo isin naan jette jechuudha. Abbaa kee akkana birrii kuma 20 biyyarraan barbaadan jedhan immoo birrii waan ergu dhabee fi xiqqoo na aarsee akkanuma taa'u jira jedhaani. Oggoo kana mi ergina naan jetti immoo birrii hin jiru naan jetti immoo waa isin jettu mee kan wajjin daawwannu ta'e jechuudha. Caaltuu sammuu kana piraankii baay'ee narra dalagu jirti jechuudha. Illee mee harkarraa kabarachuudhaaf dhufee jechuudha. Kanaafuu piraankii kun akka naa milkaa'u abdii guddaa qaba jechuudha. Warroonni mana keenya faara taatan akka subscribe nu gootan abdii guddaa asirraa qaba jechuudha. Piraankiin kun akhirri isaa dhumni isaa maal ta'a akka jedhuuf ammoo hanga xumuraatti akka nu hordoftan abdii guddaa asirraa qaba jechuudha. Gabanumaan galatooma ulfaadhaa isin jenna. Yaada qabdan karaa koomentii nu barreessaa. Warroonni nu arrastan ammoo piraankii jechuun piraankiidha malee dhugaa miti jechuudha. Piraankii irratti piraankii jechuun isin nu beektanii har'a isinitti himu uma isin beektan jechuudha. Kanaafuu piraankii kana irratti dalaguudhaaf dhufee jira jechuudha. Piraankiin kun inshaallah har'a nama milkaa'ee jedhati yaada. Hanga xumura sagantaa keessatti akka hordoftan kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha. Gabanumaan galatooma ulfaadhaa isin. Akka isin dhuftuuf akkanatti qaqqabannee akka iddoon nyaata itti nyaannu mul'atu iddoon sun akka mul'atutti akkanatti wannaa qaqqabadhaa jechuudha. Hanga xumura sagantaa keessatti baay'ee xumura sagantaa keessatti nu hordofan affeerraa kiyya. Inshaallah piraankii har'aa akkana naa milkaa'u abdii guddaa irraa qaba. Birrii kuma 20 abbaan kee barbaadee jira aaree ta'a jechuudha. Birrii kuma 20 abbaan kee barbaadee jiraan mee caaltuun birrii kanaa ergite moo hin qabu jette moo ni aarti moo waa isin taate kan wajjin daawwannu ta'a jechuudha. Nu hordofa. Aji kai. Aji kai. Kari kai. Maal yaadamee haadha maal taate? Si dhukkuba? Laa waan. Maal? Maal yaadame? Maal rakkoo jedhamu? Laa rakkoo mootummaa. Waan jiru sitti nama godhu. Aji maal taate? Maanta. Maal taane mee fulli keessa deemte?
Fuulli keessa hin jiru. Maal taate rakkoo jira? Sagalee koo dhuman qaba. Maal taate rakkoo jira? Rakkoon xiqqoo rakkootu jira. Maali? Sitti illee meeqa tapha? Sanii himuu sodaadde nu taa'u jira. Natti makamaan rakkoo qabare. Kaleessa abbaan keenya dabalee birri 20 barbaadan an jedhe kun kontubeeti kun birri qabu jedhee kana maaf xiqqoo na yaaddisee nu taa'u jira. Birrii barbaadna siin jedhanii? Birri 20 barbaadan an jedhani. Kanas kanaaf nu na taa'u jira. Maal kanumaaf yaaddaare? Kanaaf homaa yaadiin hojjennee erginaa fi homaa rakkoon hin jiruuti yaadiin itti nyaadhu. Dhugaa rabbi galatuma jaartii akkana qabaachuuf baay'ee tokko si gammada dhugaa rabbi jaartii akkana qabaachuuf baay'ee si gammada. Garuu dhugaallee miti piraankiidhaa uummata jettu ilaaluuf waan akkanas irra dalagee dhugaa rabbi baay'ee si jaaladha naaf uffaa baay'ee tokko na galatuma jaartii akkana qabaachuudhaaf walla baay'ee ittiin bu'aa wallaa dhugaa rabbi. Piraankiillee garuu dhugaallee nana jenne baay'ee uummata jettu ilaaluuf siin jedhe garuu piraankiidhaa waraabuu jirti jechuudha. Dhugaamo? Rabbi piraankiidha wallaa piraankiidha. Hojii akkatti nama waraabda maali? Haati uumaa rakkoon qabu. Dhaggeeffattoota keenya kun piraankiidha dalagee isin garuu haati uumaa rakkoon qabu naan jettee jirti. Caatuun jechuudha. Galatoomuu ulfaadhu jedhan jaartii akkana qabaachuuf maashaallah harree waan akka jenne uumaa rakkoon qabu hojjennee kafallaa fi naan jettee jirti nama jechuun of duraaf bultii barbaadu jechuudha. Anillee akkasuma baay'ee si jaaladha jaartiitiin naaf galatoomuu ulfaadhu. Yoo isaan rakkatanillee nuti rakkannee isaan rakkoo baasuu qabna malee warra keenya isaan akka rakkatan hin barbaanne. Tole ulfaadhu galatoomuu siin jedha kabajame naa kabajame dhugaa rabbi jaartii akkana qabaachuu kiyya baay'ee tokko siin boona dhugaa siin jedha. Kanaaf hordofaa kiyya piraankiin har'aa kun piraankii irratti dalagee yaadee ture isin ammoo akka piraankii ta'uun beektu jechuudha. Kun aadii uumaa rakkoon qabu naan jettee. Dalam jam berapa? Dunia cerita ni. Jam berapa? Kota nu jinnya dalanya sejera. Katanya syarat minimum. Ada berapa? Flash apa ini? Kita jangan di los. Flash. Coba. Alhamdulillah kalau nyanyi punya jelas juga bisa kan nanti. Apa tu tu lagi? Bisa. Nyanyi punya jelas juga aku tahu jinya cahaya ye cuma mu
wal bira hin jirru dhiifama nu godhaati. Akkasii biraan kan ajaa'ibaa sirriitti dhabe. Garuu atillee yaartee turte siif milkoofne malee ani warra koofii warra kee addaan baasee ilaalu isaan rakkachuurra ani rakkachuu wayyaa isaan rakkoo keessa yoo jiraatan ani rakkadhe isaan rakkoo baasuu na wayya. Tole galatoomii jaartii baay'ee si jaalladha. Hordoftoota dhageeffattoota keenya piraankii irra dalagee aarsii hin boochise jechuuf ture. Garuu piraankichaarraa naa milkoofne caaltuun homaa rakkoon qabu. Arrakkadhee isaan gargaaruu yaadaan jettee garuu silaallee dhugaa miti. Warri kennaa wayiitu naan daballee akkanumaan jedheen malee uumasiin jettu ilaaluuf jedheen malee warri kennallee uumaa naan hin jenne jechuudha. Kanaafuu jaartii baay'ee galatoomii jaartii tanaa miidhuu naa godhaa fi jaartii akkana qabaachuuf baay'ee gammada. Kanaafuu kabajamii ulfaadhuu isin jedha. Waan nu daawwattaniif baay'ee galatoomaadha. Uummata keenyaaf maal ibsitanii hordoftoota keenya maal ibsitu? Adii homaa rakkoon qabu. Rakkoon kiyya rakkoo isaaniiti. Rakkoon isaanii immoo rakkoo kiyya. Kanaafuu yoo rakkatan nan gargaaruu qaba. Jaartii akkana qabaachuuf baay'ee itti gammada. Alhamdulillah rabbii jaartii akkana kenne kabajamii ulfaadhuu waan na kabajjeef waan warra keellee kabajjeef baay'ee si jaalladha baay'ee si galatoomfadha. Waan nu daawwattaniif baay'ee galatooma ulfaadhaa kabajamaa isin jenna. Horaa bulaa.